Tapharuutuun naaf hin taane waanuma irraa malee. Akka jedhu bar soora gisee soora arraa fi boruu nuu kan ni jedhan yeroo kadhatanu soora boruu jedhan. Eh, Jireenya kanarrattis jireenya kaan irrattis jedhan. Ati kutteetu waan fuulduraa jette waan irraa dhiifte. Ambassaadha. Ayyee bareedaadha. Boruu kiristaana moo islaamati? Islam. Eh? Islam. Islaana? Ah. Islaana? Eh, Islaana kan? Kam? Islam tokkummaa jiraan Ustaz. Inshaallah. An kiristaanaan se'u jira bar. Lakki lakki. Maashaallah. Soomne kam? Bareeda. Guyyaa meeqa soomte? Mulu. Ma dhufe gamma. Ajaa'ibaati dhaggeeffadhaa ifa. Kanaaf Dhaggeeffata jirra Ustaas. muluun soome naan jee. Guyyaa Maal sooma dindame lamaani? akkas. Digdamii lama? Okay. Inni yoomi? Inni yoomi? Iddiyoome? Inshallah yoo rabbiin ittiin nu ga'e waan torbaanum tokko ta'e. Akkas. Ati wargarreeti moo warra Booranaati? Boorana. Booranaa fuulaa kamii? Warra Moyyaalee Itoophiyaa moo Keenya? Baas akka mooyyalee irraa kan gaggortee aanamiyoo jedhan. Solooloo waldaa gasiti. Noongee Kiswahili? Hapana. Acha kudanganya. Baga dhuftan. Akkasi. Ardaan nagaa isin akkam? Soomtiin? Ardaan nagaa. Maatiin nagaa? Waaqayyo isin eebbisin na jenne bo. Kan reemaa. Warra kana waa'ee Yeesuu kana warra kanatti waa'ee Islaamti kan itti qaaqaa jirra. Ni argaa. Isunum jaltaa yeroo hunda. Warri kun daallee mata jabaatii beeytu. Akka liqeetti. Akka lekkeetti warri mujinga sometimes you know. Isaan argaa. Wangeelin isaanii kitaaba isaanii Yesuun nam jedha isaan waaqaas namaas jedhan beeytu. Namni dheeraa dhalate waaqtaare. Eessa? Bakkitu yeroo beeytaa arribamte beeytaa hin fudhatu eenyu nama. Hin fudhatu. Warri beesee tana jaalataa beeytaa.
waaqa jedhan. Waaqa meeqa lama ta'e bar. Yaa jiran sammuu kana itti fayyadama. Just use your brain. Don't lose it. Lose it. Don't lose it. Akka seeyyee kutanii amma gara wantaa deemna. Mee areero. Allah maquma ajaa'ibaa dhufa. Areero. Abeet. Akkana abeet. Nagaan siif haa ta'u. Abeet jechuun afaan Oromootiin maal yoo deebisan? Abeet jechuun maal jechuun? Afaan Oromoo. Abeet jechuun maal? Abeetiin Oromoodha? Abiyoot. Awwaacha jechuudha. Awwaachuu? Yoo namni si yaame areeroo jedhe abeet jettamu. Jira jetta. Tun hiika qabdire. Hin qabdu hiika? Hiikaan hin barbaachisu. Munzir. Wallahi mutu ajaa'iba. Gaafi. Okay ayyee. Areeroo ati waaqeffataadha moo islaama moo kiristaana? Kiristaana moo islaama jedhe? Waaqeffataa miti. Kiristaana moo waaqeffataan sin jedhe boo? Kiristaana. Kiristaana keessaa pheenxee moo ortodoksii? Kiristaana keessaa waaqeffata moo ortodoksii? Kiristaana keessaa pheenxee moo ortodoksiin jedhe? Pheenxee or beentee? Uummanni irra dhufu maal taatan? Maali uummanni kun uummata haareewaa? Gaafa tiktok warra nu lolu barbaada. Kan nu lallabu wangeela. Beente. Areero. Abeet. Yaa. Abeet. Ammallee abeetu meetta abbo. Maali afaan amaraa kana dhiise fa'a. Maali? Na dhagaa jirta? Si dhagaa'u jira. Okay. Ati warra Itoophiyaati moo warra Moyyaaleeti? Boorana moo Oromoodhaati? Boorana Nageelli. Akkas har'a maal isarra Boorana maa gayyaa'u jira? Munzir. Tanaaf mata nageeyaati. Okay. Ati yesoo yoom fudhatte kiristaanummaa yoom fudhatte gad? Osoo sodaata uummatni keessumaa akka addisii ustaas maalirra. Uummata miskiina bara. Fataa jiraa isaa yaa jabaa ofirraa bu'aati. Yaa akkas. Areeroo. Ati yesootti ni amantaa? Yesootti ni amantaa? Ni amantaa inni namoonni dabree. Amanee bira dabree jira jee. Ni amantaa ganaaniti. Ni amantaa waan gana amanani. Oh itti amantee? Qaati itti amantee already? Wangeela baayibila biraa qabdaa? Okay. Na dubbisime Yohaannis 8:40. Dubbis. Soomi. Bismillah. Maal jedhanii warri Yohaannis Yoonaa kitaaba Yoonaa sana dubbisime. Wangeela Booranaa tokkos fiduun qabammaa Munzir. Waan haasa sibiila. Haasa me dubbis isa dubbis. Bani dubbis fuulasa. John 8:40. Insoommaa mina biraan. Abboo dubbisi kaa. Asibir jennu dubbisire. Kan na bira jiru kan pheenteeti kan Booranaati miti. Wangeela Booranaa fiti. Afaan Booranaa. Afaan Booranaa ofirraa qaban jettu. Appii asirraa. No, I have on my phone. Bilbila kiyya irra jira.
Telefono korra. Ati Robert Sumbe yalle baru barbade. Abbo kasibira jurusan so Malta te arero. Don't waste my time, bro. No, I sent to you now, man. No, I was like, let's do it. Bani kagat. I sent to you and on, man. You weren't in the room that day. Kamera coba danya damaran so mana na biramin so mana nanti. Wah ini jenati ni ada bekar. Okay. I'm gonna send it to you. Abbo yero bira ko bas. Mana ni bini? Naga na jira do. Query ya teori wani dem. Borona ti nagan sitte atau. Borona ju lolu bar banu munzir. Angga bakena borona ju lolu. Pente borona ti oggi. Ama gara ju lekana tin debe. Chalto. Warra mano ugusu fena jarra kan jarabsha warra zarraf. Kayo arte warra ma jatani warra Lailatul Qadri ya Ustaz, Lailatul Qadri dah. akas. Wajnin jiru. Oh, hatta amat alail fajri. Allah ajaib. Lafzi Rabbi nagia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hatta TikTok len salam. Abi kan nomalan labu. Maqaa Yesuus nuti ko maqaa Yesuus waraanne chaasena kamti girgirrin seenan faana. Maqabii maanarra gootan isin kanaaf dhabdan nama. Eenyu galchina. Saa keessan barbadeessan inni isa. No. Akkam jirtu Ustaz Naguma? Jira akkam ati nagaa dhiifti. Jirtani fayyuma? Nagaa hin soomtu ati? Arna sooma. Mungkin sooma. Akkam foonii fi hafuura nagaa maadaamin ta'e nagaa biyya keessa jirtamoo biyya alaa Laga jiraata fayyuma. Fayya. Nagaan isaa haa ta'u. Ada gettan Ustaz Naguma garra. Maal caaltuun heddummaatti maaliif beeynasa? Caalaanis heddummaatti. Sifaan mooni. Oo, Maqaan sifaan mooni. Oye. Maa caaltu deeffattare? Naguma? Nama nu shawwaduufi moo nama shawwaduufi? Moo janajjanaaf TikTok kana baafatte? Maqaa biyya ittan deebise. Oo. Ayyee bareeda. Biyya Sifaan mooni galte? kunan biyya Arabaati saniif. Oo. Ingalle. Kanumaatiin si baafte dhiifadhu. Baga jiraatti. Maa wangeela kanoo maal dhiifte dubbisuu? Mata keenya taa'aa fi koppilinki kana dankutana. Rukutanii ayyee maashaallah. Lallabataa turre bar. Sanumaaf amma raftee haa fudhatu jennee callisuu jirra. Bareedaadha. Boqonnaa takkaan irra nama gaafachuu deema. Intala dirribaa tanaan gaafadha gosa. Dirribee? Jirta hin sabni akkam. Hundi keenya nagaa qabna laaf fayyaa qabna laaf qaama guutuun yoo ol dhaabbadhaa jettaniis hin dhaabbanna ciisaa jettaniis ciisuu hin dandeenye. Ce'aa fiigaa jettaniis. Kanuma ruccaan hojii dhi'oo barbaan. Muslimaa seen? Caaltuu moo? Muslimaadha? Karaa fara jirti amma isin warra dura itti lallabannee wangeela. Jala milik boqonnaa takka warra kana boqonnaa tana hin ta'e galaawe. Akkas. Ustaz, xarafarraa boonu gurra micciraa warra akkasii kana. Akkas. Caaltu. Egaa. Iyyee. Salamoon wangeelli si bira ni jira? Hin jiru Ustaz. Okay, na bira ni jira. Kan egaa jedhee ka abbaa qaadde qoyme. No, isaati. Amma fidadha. Ka jedhu. Waan an dubbisu ni amantaa miti? Hin dabalu ani beektaa? Hin dabalu. Ani hundaa dubbiseera Ustaz. Maal jettu? Lallabadhee bira ta'e. Ani lallabadhee bira ta'e.
Ma ya raawwatee teete bakka akka Yesuus arra ya xumurame lallabni. Ay. Ay lallaa dhibra tarii. Entah. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 akkana jedha. Mee namni dubbatu hin jiru. Siin gaafadha okkee akkana jedha. Bakka takki sanaati akkana jedha kun wangeela Yohaannis miraaf 4 verse 12. Come on man. Yohaannis majalaa miliquu fadhaasa. 14 boqonnaa 12. Dhaggeeffadhu caaltu, okay? Dhugumaan isinitti himaa jira Yesuus. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hunduma hin hojjetaa jedhe. Maal jedhe? Caaltu. Dubbisaa ka'anda. Dubbisee ka'a. Indi? Kana qofaarraa eega. Hanga dhumaatti dubbisaa. Hanga dhumaa isa? Hojii nu baasuu deemti mee qoy. Jechuun xiqqootti fufaa dubbisaa. Okay, ayya. 12 dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjetta. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen. Dhume mata biree achi gadiin dhume mata duree biraati Yesuus hafuura qulqulluu abdachiisuu isaa jedha achi gadiin. Ama asirratti maaltu gaaffiin kase akkana na gaafadhu goobas barsiisaan gaafatu gaaffii kanarratti hin qabdanii jedha. Gaashee akkan dhugumaan isinii maa jedhe isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hunda hin hojjetaa jedhe. Ati Yesuusitti amante? Akkas goobas waan Yesuus raawwatu hunda raawwatta? raawwata. Kanaafuu nama nagaa. Yaani haala dadhabbina kiyyaa ta'e malee raawwachuun qaba kaan. Okay, Yesuus du'aa ni kaasaami? Ati du'aa ni kaasta? Ekkoo ani raawwadhu jedhe barin kaasan. Kanaafuu nama ne jechuudha ati namni anatti amane jedhe. Namni waan itti amane hunda hin hojjetu bara. Maaf Yesuus nu kijibee duba? Yaaltu maal taate? Ati kijimoo Yesuus kibe? Imaana kan kee amantii keetitu darree barati hin amannetti. Hin amanne. Ka jedhu namni anatti amanu waan ani raawwadhu hundumaa hin raawwata jedhe. San qofaa miti. Itti fufee ani gara abbaa waanaan dhaquuf gartee gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalu hin hojjettan jedhe waan kana caalu irra hojjettan jedhe bar yoo Yesuus nama tokko kaase ati lama sadii kaasuu qabdaa jechuu haa caalu nu kaasuu ni dandeessaa? Arrasmaa waan hin ta'e nama. Mas jette mucaan. Ana jedhe ana miti. Yesuus tu jedhe dhugumaan isiniin jedhe kijiba pirankii jechuutti jiru. Dhugaan isiniin jedhaa jedhe. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hunduma hin hojjeta jedhe boo. Bishaan irra gartee deemus. Bishaan wayini Kana yoo jedhu waan abboommi isaa ta'e waan nu abboome qofaadha malee hojii inni hojjete bara qajuun inni hojjedhaan jiru fakkeenyaaf amma garafamee fannifamee wanti inni ta'e san hunda hojii namni irra raawwatee barsan ofiif hin fannifne hojii waan dinqii inni Yesuus dalagu jechuu malee waan irratti ajjeesan fannifamanii
Naam Ustaad. Gaara kana faa fuudhanii laga keessa Oyyo. buusu. Lafa wayifaa baadiyyaa qabna. Lafa Marqos magaalaa dhufe Marqosin dhaqabe Marqos kudha takka 23 isa Marqos kudha takkaan si dhaqa koy. Maatiyoos 21 akkasidha. 21 me Maatiyoos. qalama jala marraa miti bakka qalama diimtuu waan kana jara marraa. Lafti magaalaadhaa qaaleera ustaas baadiyyaa kana fuudhe. Ay anamma mana kiyya kana fuudhanii Finfinneetti kana galchanii barbaada Ameerikaarraa. Ay. Eegaa Itoophiyaatti osoo isin Maal haaret jaara. Gittuu godhanii lafa takka niin bitachi maratti gixxib. Hay raaju arra nama amane. Maatiyoos wallaahi lazim. Dubbiin taphaa miti wangeelii waan ajaa'ibaati. Haamilee nutti horuu jiraa maa Ameerikaan rakkanna. Okay qoy. Warri rakkatan koota gara wangeelaa isaan akkas nu jedhanii miti Maatiyoos. Kunooti amma 20 takka. Yaa Rabbii kiyyoo ajaa'iba maqaa isaa 20 takka 18 19 tetek akkee akkana jedha kunoo asitti 20 takka hoyyoo. Any smells so good. 20 arkee. 21 mara jira. Ono 20 arkee 20 takka katabbiitti kadha okay akkasii kunoo. Yommus Yesuus deebisee ani dhugumaan isiniin jedha jedhe amma asitti wallahi asitti dhugumaan isiniin jedha jedhe. Wallahi lazim pirankii miti shawwaduu miti isin laaluufi miti jedhe gartee yommus Yesuus deebisee ani dhugumaan isiniin jedha gartee amantii yoo qabaattan ni qabdaa caaltu amantii caaltu. Qabe. Taa'ii caaltuun qabdu. Waan kana asiin kaa ilaal waanuma kana asitti na dura kilii godhe takka dhaggeeffadhu. Amantii yoo qabaattan amantii yoo qabaattan yoo amanuu dhaabattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan garuu kanaa ol kaafamii gara kaanitti gara gartee Gaaruma jedhanii gaaruma kanaan jedhe gaaraan si darara waanuma kanaan si darara cuqullaatan aan sirra kaa ilaal cuqullaatan aan gubbaa kaa cuqulluma tana gartee ilaal gartee ol kaafamii gara kaanitti darbamii yoo jettaniin iyyuu hin raawwatama jedhe mee waan kana sirraa fuudhi xiqqoo tan lafuma tanatti dhab goggodhi mee waan bira gaaraan sin dararu gaarriin ulfaata. Ustaazan aboon akkasii naan kennamne bar. Aboon akkasii hin kennamne. Nama kan namti warra amantan jedhe bar yoo amanneeti. Amanuu fi kana gochuun garagara. Amanuu jechuun wanti. Maa Yesuus akka jedhu bar. Yaa Yesuus dhugumaan isinitti himaa jedhe. Amantii yoo qabaattan jedhe amantiin qabdu. Amantii qabaadhullee wanta Yesuus hunda raawwate hunda na raawwadhaa miti. Isaa jedhe Yesuustu jedhee bar ni raawwata ani isin jedhe Yesuus jedhe ni raawwattanii jedhee bar waan raawwadhe hunda yoo natti amantan jedhe kiristaanni addunyaarra jiru kun kan Yesuusitti amanin jiru tokko isin keessa jira garuu wanna Yesuus abboommi Yesuus hojjete hundeen hojjetaa miti. Hin jedhe akkas jedhe ka hin hojjetu jedhee bar na daranuu hojjeta jedhe. Oh my God. Yaa salaam. Hin jiru bakka takkaan hin jirtu kanaaf Yesuusii kijibeessan jechuun hin danda'u. It's the fact that thank God. Ani Yesuusii kijibeen jedhu ka waan Yesuus jedhe dhuguma taatiin raawwatamti. Amma qalamni kun diimaadha katabaa yoon siin jedhee sikkanne diimuma kataba yoo ati katabdeen gurraacha katabe kijibaa jechuun yoo diimaa katabe immoo ittiin katabde dhugaa ta'e jechuudha. Gaara kana fuudhaati gaara achi gaara Oromoo sila construction biyyi China wetti amna karaa kan hunda kanuma godha sila raajii tokko gabbee maqaa Yesuusiin kanuma godhee karaa irraa kaasa hin jiru jechuudha. Namni akka meetti ilaali caaltu teenya akkana jedha bar waan afaan Oromoo sii galu anaafillee galu yoo amantan jedha gaaruma kanaan ka'ii gartee achi dhaqee yotteen achi dhaqa jedha koottu yotteen achi dhufa jedha.
yoo amantan ammoon amannee jechuun imaana qad hanqa firii sana bifa yoo qabaatan wangeeluma kana keessa Maatiyos keessas seenname kuno Marqos fudhatakka diidamii takka wallahi arrana taate boqonnaaleen kuni toppa anuulee kana malee dubbadhu hanqa gartee ramadaanni ba'u waan biraa ifuun cinquu fudhatakka digdamii takka Takka digdamii fi takka. I'll do about an EP set. That's fine. Oh my god. That's that privilege we have so much left over. Okay, diddami takka raa Maarqos diddami takka amma asa kana jetti dhaggeeffadha. Phexros yommus waan ta'e yaadatee barsiisa ilaa harbuun ati abaarte gogee jedhe. Harbuu sanni yaadattani ustaada. Harbuu Yesuus gogee san muka harbuu. Harbuu nyaata irraa dhabee ija irraa dhabee baarsatti gadhiise. Aboo mee muka maadhaan namni kee muka abaara yaa jara keenya. Abbaan mukni jalaa gogee kun Yesuus mattuun amanuuli. Uttiin amanu. Eegaa ooyiruu namaa muka goggeessee bara. Hai. Agartee goggogeera jedheen. Yesuus immoo deebisee Waaqayyotti amantii qabaadha. Dhugumaan isiniin jedha namni garaa isaatti utuu hin amanin gaara kanaan ol kaafamii galaanatti darbami jedhe waan inni jedhuus akkas ta'uuf yoo amane in ta'aaf jedhe. Wow. Wow. Caaltu? Girmaa tolaa kana ol dashaa kun ola. Akkasi. Girmaa. Okay, mee mucaa warra kana irraa eegalee Geetaachoon kunoo Geetaachoodha mee namichuun gurbaan. Geetaachoo. Ustaz akkamitti wayyaa? Nagaa jirtu obbo? Irra yaaboon maqaan koo Geetaachoo miti saba keetiin Geetaachoo godhe. Maaliif Geetaachoo goota saba kiyyan? Ustaz wallahi maqaa koo irraa jijjiiree nagalchuuti guyyaa takka. Ayyee. Aboo akkumaan Geetaachoo godhee jijjiiree nagalchuuti beekta. Yaabii takka baay'ee jira. Ayyee. Anaa dhufu mee firaa jijjiiree. Yaada TikTokiin na diidaa torbaan takka booda malee jira. Ayyee. Okay, torbaan omeegad. Gaafii qabda. Gaafiin qabu wangeelumatti jette saniitu akkumaan harkatti natti toleenumaa. Okay. Saddeet diidamii afurtamii takka moo afurtama san. 40. Barsiiftuu takka na dararee tapheen takka. Hedduun sii kannaa miti. Gaafa Yesuus gaafa dhufees nama, gaafa dhalatees nama, gaafa du'ellee akka isaan jaalin nama, gaafa waaqarra jirullee nama, gaafa deebullee nama kan jettuun sii kanna. Amanuu feetee gisee amanuu siin amanan beektaa afurri qulqulluun siin galle siin jaanisan. Akkas godhan bar nama asi siin galu basi gaati ba fuuraan ija fooniitiin laaltanii jira bar ajaa'iba rakkannee bar. Afurri qulqulluun siif hin galu naa galchii bakka naa galchii watteeni siif hin galcha siif hin galu siin jaan. Akkas jettuun takkasiisan Yesuus guyyuma tokko hafuura qulqulluu malee siif hin galu bakka itti boqonnaa takka naa kana jedhan kiristaanaan ta'a. Khalaas galatoon. Nama gartee Yesuus guyyuma tokko Yesuus gaafii gaafatanii siniif hin galu.